Ururtu. Ururtu alamaa dhalaa. Assalaamu alaikum. Fayyaadha. Magaadha. Fayyaadha. Nagaadha. Fayyaadha alhamdulillah. Amiin baga nagaadha. Ijoolleen nagaadha. Ijoollee ururtu. Ururtuun isin rukutaa gora. Ururtu. Ururtu. Ururtu alamaa dhalaa. Alaikum assalam. Ururtu ilmoo. Alaikum assalam. Fayyaadha dagooyin. Nagaadha. Ijoolleen nagaadha. Haqeen nagaadha. Abbaan joo birqe'ee jiru. Deebinee teenya gaasiyyi. Ajaa wayitii nama dubbifnee dhumnaaf. Sayyidee hambeel karaamaa. Sayyidee hambeel. Maaf jabaate dhiisaa kaa keessan siniif kan koonatti. Kunoo lafa dhibbaadha. Wayitti naannadhanu. Odaan qabu xarmusi tokko. Abbaa inni hodhaa. Daadhitti kananiyyee. Ija dura naan martiin hin sodaadhu. Salaamni ala. Bismillahirrahmaan. Maal kaasaata? Lammeeffadhu. Ija dura si martiin isa. Dhiqamachaa haalaata. Abbaa tamaam laalooti kan jara corootoo gamaan beettanu. Maal duun ergasii isa xururtuun kanaa kana nama durgaan koodhaan qishira gaadhoo geessina. Maaga amma hin tole kaa. Bareeddu Isi kaname. Ayilaantii wayin jiru. Mannee dhuma gaazii. Mannee gaazii wayitti naana kaasi. Laa ilaa. Maa mannee gaazii. Isin bare. Haadha kumaa kootii faggeessa. Bakka lamataa dhugaa. Aannan kaffala. Galatoomi gaababaatii maayi kan eenyuun? Ani kan shiyaasan. Kan shia isa katamaatti galee caammaa xaa'u. Abbaan kee moosii abaaraa jiru caatii dhufee na duraa balleessee deema jedhe. Ijoolleen koo agabuu iidii abaaftuudhaaf akkana na hojjetu. Ababbaa keetu guddina godhe oolmoo koo. Maal rabbii jedhaati namni ollaadha wajjiniin nyaata wajjin dhuga ollaa buna qaawwaati biyyooma wajjiniin qabna maaliif akka kana na hojjetu rabbii. Foon sa'a keessanitti qalamte. Madaba tokko naa kaa'aa jennaan 230 jennaan liqiidhaan jedhan. Lakkisaa liqii miti. Farankaa owwaa amman harkatti isinii kennaa jennaan rakkoon qabu galgala fidduunaan jedhan. Haadha kumaana duraa dhukkubnaaniin haadha kumaa ganama silaa marfee geessee dhufe. Foon giseen amma madabaraa fudhadhee dhaqu foon dhumeera jedhan. Boriidiidha ijoolleen hanga bu'idii baaftii rabbii jedhan. Ilaa sababumaan hiyyeessa ta'e fakkalana godhan malee yoon hiyyeessa ta'e sanoo liqii isaaniin gaafanne farankaa harkattiin kaffalan jedhe. Maaliif akka kana godhanii jala farankaa qabu gaa jala sooressaatti booddee keessa dhufe kennanii foon anaa kaa'ame nama biraatti gurguran. Ammas jara gama baraagoo tokko qalamteetti jedhanii ni yaafattanuu deemtanii. Isni gama jara baraagoo natti himameera. Dhumeera naan jedhan achi immoo ijoolleen dawwalte jennaan. Jara ishee kadirtuu qalani jedhanii sa'a wayii. Naannani sana achitti fiigaa jira. Akkana wal gochuun immoo gaarii miti jedhini nama abbaa keetiin. Rabbi umurii isaanii haa kaasu. Rabbi umurii isaanii. Argadheera otoo akka isaaniiti ijoolleen koo silaa iidii agabuu baafteetti sa'a coomtuu akkamiseeti. Sa'a coomtuu akkamiseeti. Ababbaa keetiin immoo eega biyyoomni keenya akka kana ta'e rabbi jira rabbitti wal kennanna. Ani hiyyeessa taanaan akka lana gootanii. Itti naa'im. Tokko damni keessanii 230 ala. Kana sa'a coomtuu akka miilaa 225 kan bitadhe jechuudha. Maal kunuun haatameenuma haati kumaayyuu fudhattee gama obboleessas yaalattu. Xiraaf malee qaanxaa godhame maal kudha furee nyaatamu. Badiruu kootiin immoo boolaa wayitu qalamaa jirti jennaan dhaqiisa naa hubadhuun jedheeni foon argameera takka tuusii dhiisiiti kottu jedheniin. Ilmoo koo iidiina rimoo iftaane jedhan adda baafameera laata. Maa reediyoon keessanii dabarsine? Reediyoo koo badingaan qabu reediyoo kan maaliitu dabarsa ilmoo koo.